Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota saba Waaqayyoo biyya garaa garaa jirtanii akkasuma biyya keessas biyya alaas akkasuma hordoftoota sooshaal miidiyaa pilaatfoormii tiiktookii Raajii Ibsaa Solomoon akkasuma toora feesbuukii irrattis karaa Raajii Ibsaa Solomoon kan jedhu kan hordoftanii nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkuma jalqabatti himuuf yaalee maqaan koo Raajii Ibsaa Solomoon jedhama. Tajaajilaa fi hojjetaa Waaqayyooti. Egaa har'a sagantaa addaatiin gara keessan dhufe. Inni kunis sagantaa iyyaafannoo obboleessa keenyaaf godhame tokko isinitti dubbachuu dhufe. Kanaaf yeroo baay'ee baay'een keessan kan isin irratti na beektanii tajaajila miidiyaa irratti kan isin na beektanii. Isuma bukkeetti immoo amma dubbii Waaqayyoo akkuma dubbatu warra badan barbaadaa warra dhukkubsataniif kadhadhaa akkuma jedhu iyyaafannoo obboleessa keenya tokko baay'ee isin beektan kallattii garaagaraatiin irraa tajaajilamaa turtan. Amma garuu bakka inni jiru fakkaataan irra jiru hubachuudhaaf gara isaa dhufnee jirra. Kanaaf amma dhumaatti akka nu hordoftanii kabajaaf jaalala Waaqayyootiin isiniin nan affeera. Nagaan Waaqayyoo siif haa baay'atu. Mee seenaa kennutti dubbadhu waa'ee kennuuf ibsime. Tolee siif illee nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u siin jedha. Nagaa kootu isaaf haa galatu. Meegaa maqaa kee fi iddoo dhaloota kee fi haala irra jirtu naaf ibsime. Tolee ani maqaan koo Raajii Kumarraa Shaaqaan jedhama. Akkuma kana faarfataadhas. Ani hojii hafuuraa kanaan hojjechaa kanan jiru. Akkasumatti jira jechuudha. Ishee Raajii Kumarraa nagaan Waaqayyoo siif haa baay'atu jecha. Egaa maqaa keessan nutti himtaniittu. Hojii Waaqayyoos hojjetaa akka jirtan nutti himtaniittu. Mee bakki dhaloota keessan eessadha? Eessattis kan dhalattanii tajaajila kana immoo eessatti jalqabdan? Okay, eebbifamii. Ani kanan dhaladhe godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoon Ooleeti. Ganda guutee jira iddoo jedhamtutti dhaladhe. Tajaajila kana kan inni jalqabe bara 97 ka'ee. Okay, jalqaba tajaajilli keessan jalqaba faarfannaadha? Eeyyee. Akka 2000tti. Okay. Nan faarfadhan ture. Okay. Sana booda 2000 irraa ka'ee hanga har'aatti hojii wangeelaa jechuun mana qulqullummaa bal'isuudhaani raajummaadhaani wangeela lallabuu irratti argama jechuudha. Okay. Waaqayyo isin eebbisu. Baay'ee sagantaa yookiin seenaa namatti toludha kan isin dabarsitanii. Egaa Waaqayyo carraa guddaa akkasiisinii kennuu isaaniitti baay'ee nan gammada. Jalqaba tokko irratti waan tokko kaastaniittu. Jalqaba faarfannaan hin tajaajilaa ture jettan. Jalqaba faarfannaan hin tajaajilaa ture jettanii. Tarii namoonni baay'eenis warra irra nu hordofan kuni faarfannaa keessan beeku. Baay'een isaanii yoo tarii amma yaadamoo isin beekuu dhabaatan iyyuu faarfannaa keessan beeku. Isa kana gurra keessaan qabaadha. Mee jalqaba faarfannaa isin faarfachaa turtan yookiin jalqaba faarfannaa isin hojjettan waa'ee faarfannaa irraa kan wayya gatii ta'ee fi faarfannaa maal jedhudha? Gaariidha illee faarfannaan jalqaba hojjette illee bara 2001 illee jechuudha. Faarfannaan hojjette keessa baay'een hin jiru garuu kan hin yaadadhu kan hin irraanfanne namoonni baay'eenis ittiin kan nayyaafatan yeroo baay'ee faarfannaan sun akkam ta'e jedhanii faarfannaa sana kuteeti malee gadhiifamee dhume jechuudha hundumti. Hojjetamee dhume. Yeroo sana haala Istiidiyoomaan baay'ee akka ammaa kana miti. Haalli biyya keenyas gaarii irra hin jiru. Faarfannaan faarfadhu walitti harkisanii istiidiyoodhaa tuun bahin dhimma biraa walitti qabsiisanii baasan. Akka ani qabamu akka ani hojii kan addaan kutee jedhutti narratti gaafa ka'anii achumatti istiidiyootti dhiisitanii gara biyya dhaloota godhatanii deebi'e jechuudha. Faarfannaan kunis iddoo dhimmi isaan ilaalle qabxii ija guddaatti tuqama. Nageenya yaanneen fuudhamu siyaasaan nurkaa cufama. Yoo akkam goone mirga arganne ibsan daree icciitii jiru baay'ee ofitti hirkatanii dosee hiyyeessi keessa ciruudha faarfannaan kun. Naa kanarratti faarfannaa miti kun sirba malee namni kana faarfate siyyuu istiidiyoo keetiif iyyuu rakkina qaba jedhanii namticha gadi naasisanii namtichi dawwalee boleessa qottame kallattiidha naantiin himna jechuudha. Sana boodaanis ijumatti dhiisee faarfannaa kana hin baasu jedheeni? Nan deeme jechuudha. Humna si qabu. Namatu faarfannaa kana akkan hojjedhuu fi na jalqabsiise birrii muraasa naa kenne jechuudha. Kana biraani birriin hin jiru isuma iyyuu immoo rakkina godhateera jenaan jedhe namichi. Achumaan isin abdii kuteetan gara biyyaatti gale jechuudha. Sana booda tajaajila koosa kan biraatti nan fufee
bal'inaan ani hojii tajaajila kan irratti argamu. Baay'eedha kadhachuudhaan geelalamuudhaan jechuudha. Haalli koo utuma kanaan jedhutanii gara biyya Wallagga Lixaarraa fagaachaa deeme jechuudha. Bakka dhaloota sanaarraa ba'aa deemte. Tajaajilaanis ta'e haala hojii baraarii iddoo garaagaraa deeman hojii bakka hojjechuudhaan fagaachaa deemuun jalqabe jechuudha. Waaw, seenaa baay'ee namatti toluuf seenaa baay'ee nama dinqisiisudha. Waaqayyoon nama maatti si gargaare maqaan isaa eebbifamu. Egaa Polisi keenya Raajii Kumarraanii akkuma inni amma dubbate ani waggaa dheeraadhaaf polisa kana kan hin beeku fageenyattis dhiyeenyattis jechuudha. Nama harki Waaqayyoo humnaan duukaa mul'ataa turedha. Nama harki Waaqayyoo humnaan duukaa mul'ataa turedha. Egaa nama harki Waaqayyoo akkasii duukaa mul'ataa ture tokko amma ba'uu utuu danda'u mul'achuu utuu danda'u namni waan baay'eedhaan kan inni karaa dhaabatu. Nama kanatti Waaqayyoo kennaa guddaa kennee jira. Kanaaf Indaa'um sababiin barbaacha xiyyeeffannoo keenyaa namni kun maaliin akka jiru hubachuudhaaf har'a keessummoota keenya isinis gaffeerree ofii obboleessa keenya kana bukkee kan jirru. Egaa amma utuma tajaajilaa jirtanii faarfannaa sitti fuftanii akkasiin hojjetaa jirtan quban qaba. Faarfannaa sitti fuftanii akkasiin hojjetaa jirtan quban qaba. Amma isin tajaajiluma faarfannaa irra jirtu moo waldaa hundi isin tajaajilaa jirtu moo haalli isin irra jirtu maal fakkaata? Kanallee baga nagaa tattee. Ani yeroo jalqabaatti waldaa kana hundeesse bara 2009 magaalaa Mattuu keessatti jechuudha. 2009 hundeesse. Sana booda lafa kiraa irrattidha. Dhibbii namaatti kan hin jalqabe. Waldaa kana hundeessee utuu ani baay'ee fagaatiin baay'ee chiisikin hordoftoota hedduu horadhe. Namni hundumtuu waldaa isaa keessa jiraatu keessaa dhufee na hordofuun irraa tajaajilamu hojii Waaqayyoo dinqii Waaqayyoo ilaaluu eegale. Achumarraanii namoonni ani gibbii isaanii kireeffadhee hojii jalqabe kuni haala tajaajilarraan kan ka'e itti darbanii tajaajiluudhaa fi haala tokko mijeessuu eegalanii sana booda namoonni iddoo sana jiran immoo dhaloota kanarraa wal beeku wal biratti guddatanii waa'ee hojii seenaa isaanii wal beeku waan ta'eef isaan kana tajaajilsiisuudhaa fi iddoo laatte yoo ta'e tajaajilli kee gadi bu'aa seenaan isaanii gaarii gatii hin taanee fi tajaajila kana akkasitti fudhatanan miidhamtanaan jedhanii gatii natti manii fi tajaajila kana kontrol gochuun jalqabee fi gooti. Sanarraan kan ka'e abbaan gibbii mee lafa natti kireessu jechuudha. Kaleessa isa kan na beeksise. Namoota garaagaraa bukkee kan ga'u namoonni dhufanii qabaachifatan kaleessa isa kan labse. Amma ammoo isumatu gibbii sanarraa nama dhumuu seenaa hin taane seenaan barbaachifneeni. Waldaan akka battanamu. Namoonni harkatti gatanii akka deeman gochuu eegale jechuudha. Kaza achirraa mana kiraayii sanarraa harkee jennaanii achi diigeetan iddoo lammaffaatti deemee ijaare. Lama hidhe. Achirratti erga ijaare ammas mana kiraayii hin gale. Ijaaraadhumaan deeman amma kana jechuudha. Yeroo lammaffaa ammas gaafa ijaaree hordoftoonni koo namoonni Waaqayyoon waaqessuu barbaadan hundumtuu baay'atanii na duukaa iddoo isaan dhufan ammas immoo na biraa hin hafne jechuudha. Bakka sanatti dhaqanii ammas mana kiraayii kun iddoo akkana dhowwatu achirraa akka hin ba'u uummanni kun akkana qabatte nama godhe jechuudha. Lama yeroo lammaffaa achi ba'e jechuudha. Yeroo sadaffaa ammas iddoo argadeen diigee amma dabarse. Yeroo sadiin ijaare ammas yeroo sadaffaa ammas uummanni kun na duukaa dhuma jira. Yeroo sadaffaa ammas namoota itti kireeffadhe irratti daddaa odeessuu jalqabanii uummata kana karaa dhaabbatanii uummata manatti ol galuu dhufu kanallee karaa dhaabbatanii inni kaan asii baheera inni biyya kana hin jiru inni kaan immoo mana hidhaa galeera inni kaan immoo waan adda addaa dubbatu du'eera illee kan jedhan jiru jechuudha. To'atu lubbuudhaan jirtu moo? Lubbuun jiru jechuudha. Mana keessa namoota ol galuuf jedhan illee deebi'aa yeroo dhanii lakki ergas geenye ilaallee dhima baanaa jiraachuu dhiisuu ilaallee baananii warra kaan gaafa ol galanii arganii akkamitti kun ta'een dhugaa ba'u jechuudha. Na yeroo sadaffaa ammas na dhiisisan. Ammas yeroo sadaffaa iddoo biraatti hin darbu. Iddoo afuraffaa dhaqee hojjechaa utuu hin jiru sirma abdiin kute. Abdiin kute. Waldaan koo inni jalqabaa ammallee nama tokko hojjechaa jira jechuudha. Namatti ilaallee biyya kana keessa bahu. Mee gaaffii tokko sin gaafadhaa asuma irratti naabee iddoo sadiitti jalqabdanii sadan lolo godhatee baatanii jechuudha. Mee akka gaaffii sin gaafachuu barbaadu waldaa sin jalqabde dhiistan kuni hin diigame moo iddoo sanatti waldaa ta'e itti fufamaa jira moo hin cufame moo akkami haalli irra jiru amma yoo sin achii deemtan iyyuu. Gaariidha gooftaan si eebbisu waldootaan hundeessi keessaa
Iddoo isa jalqabaa kan namaa waan ta'eef humtuun jiru achi. Diigameera. Iddoo lammaffaatti garuu ammas waldaa man jalqaba keessa hojjechaa ture. Itti fufee moo? Itti fufee waldaan sun itti fufee tun ta'in. Waldaa biraatti itti fufee moo? Waldaa